Saayidii immoo Yaman deemee bilbila jalaa kaasuu didee. Bala miskiin. Yaa waan hundaa beektaan immoo rakkoo keessan jira. Ati immoo maal taatee Dubaay deemtee achumaan haftee? Hafuurri kutee jira. Garuu ilmaan haadha bira jiran obboleessoo tasgabbaa'ee gattaa'e humaan tahanii ilmaan gartee si caala haadhaatutti aanaa jeetiin anis waan baay'ee jinasa jira jechuudha. Yoo akka isaa argitee osuma Yaman jireetti akka isaa akka biyyallee galtu taate akka asirratti garuu akkuma biyyallee garuu fedhiin qabni taati. Waan beekni kan amma sanaa jira aadaa illee gaddatee barbaadaan jiru kalas. Dadhabee aboo ifadheeyyuu. Sanaa macal jedhee taa'u jiraas hin jedha. Bootaa isin jala deebiin. Naan hayyuullee akkuma amala isii argaa jirtu jijjiirama jirti. Akkuma nama gana ammaanu akka waan nama inaafuu waan isii goote nallee godhechaa jirti beektaa. Saniifuu mee rabbi keeraa godhuuti. Hayyuullee achi asas gabbooftu. Allee suma yaachaa jedhee amma osoo aadaan hin dhaqin. Sanaa macal jedhee taa'a yeroo muraasaaf. Achiin booda yoo ishiin tasgabbaa'aa jira deemu. Dhabdee naannoo isas gabbooftee wanti jette inni rabbi keeraa godhuuti. Ati illee of eeggadhu dubartii warqee namaniin gormoota akka suudii kooti siin jetti kaatee fiigin. As jireenyaaf fiiguu mana eegaliin maal taate abbootii yes taremo. Ani ilmaan tiyyaaf jaartii tiyyaaf fiigaati taman beene jala fiidaa boo. Fayyama qabda yaasu. Of eeggadhu waa hunda hume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد فيها سبرا هندي خيسان بكم جرتن نجين ربي سن برهيراتو. الحمد لله نجان خرب جاك الله جرا. بيجي في ونش على نجرو. أكو بيتنجا دبي فيديو باي سنف كدي سنتره يرون قرت دبي ترى جرا. دبي باي بريد جرا. كنا ولك أبتي كسم قرت واي سعودي في واي سمية أكسم قرت أيوتي ولك أبتي سنة اللي قرت أصلا نيميني جرا. cala ma jeetu magartee karaa Dubaay kuteechu waanuma jabaatiin oofe akkuma gartee viidiyoo jalqaba irratti hordoftoonni kiyya gartee quba qabdan sadoolleen gartee ciraan dirna dawalee Yaman irraan dawalee abu'aan waan biraa keessan jira maalumaatu kanatti si marhachee osoo gartee nutti himin si oofee jechuudha yeroo inni kana dawalee waan biraa jechaa ture ayyuunis asii gartee akkana jirti dhugumatti gartee waa'ee sumayyaatiin wal qabatee silaa gartee ani Saudi irratti osoo hin Dubaay hin deemu ture garuu dubbiin gartee sumayyaatii fi Saudi waan dhumaatii miti waggaa gartee Saudi gartee isiin karaa biyyaa dhufte jedhanii waggaa inni gartee karaa biyyaa dhufe isiin hin jirtu ani gartee dubbiin san waan dhumaatii miti mee Dubaay calama geetiin gartee Saudi irratti yoon himallee inni ifiifuu waan biraa keessa jira. Tatiyyaa tun xiqqoodha qajecha itti himuun feesisu maaliif hin gartee isa dhiphisaa yookaan immoo ayyuullee maaliif hin dhiphisaa waanuma jiruufin dhiisee biraa deemee jechuudha. Osoo gartee itti himin osoo gartee nama tokkotti illee gartee osoo himin calama jee karaa Dubaay itti jedhee kutee Dubaay deemnaanis waan biraan na qunname akkaan gartee asii qophaa'ee deemee akkaan gartee asii itti gartee ni hadhee deemee hin taane jechuudha. Faallaa ta'e ani garuu jalqabamu qalbii dhibbaan dhibbatti gartee parsantii dhibbarraa dhibba irra hin keenya jechuudha. Waan fagoo waan ta'e jecha noormaalisti waan ta'u ta'e waan hin taanes ta'u alallaa geetuma gartee Dubaay deemee waan hin taane waan gartee eegee micciramtee yookaan hattu taati yookaan faraddu taati yookaan immoo kanuma gartee iblis eegee micciirre taati. Saniif ani diras marallee gartee isiidhaaf bolola hin qabu jalqabas gartee istii waan jirume dhibbaan dhibbatti adda baafadheetiin baxalaq godhee ilaalee waan jiru adda baasee san booda ifillee gartee nagaa harkachuun qabaa jechuufin wacii baasee deemee jechuudha. Intalo kana gartee maallaqa illee biraa hin qabaa. Maallaqa yeroo qabu maallaqa gartee naaf siifin kennaa waan jettee jirtu jecha harmeessiidhaan hin beekaa. Harmeessiidhaa yeroo hunda gartee ilma kiyya maaloo itti naaf bibilti. Rakkoon qabu maallaqa gartee hanga tokko illee ta'u. Inshaallah waan irra geenye waa'ee maallaqa tokko qabatee maallaqa isirra jiru kan hin garteen dabarseef inshaallah naaf deebistee abdiin qaba. Sarakkoon hin jiru garuu kijiba isii kanaatu qortee kan
Kana waggaa meeqa gartee isin kijibdu kanaatu mataan uwwisi malee waan biraati miti. Garuu achumaanuu Dubaay deemee Dubaay illee arkee Dubaay baay'ee bareeddii biyya gartee sammuu fayyaa qabdu jechuudha Dubaay. Kan sanarraa fee ana gartee achi jiru Sayidoon gartee na bilbilee yeroo meeqanatti bilbilee maaliif deemtaa osoo gartee nutti himanii kun ta'uu hin qabu. Haalaan gartee anuu keessa jiru ni gartaa maaltu kanatti si ari'ee gartee osoo natti hin himin osoo gartee ayyutti illee hin himin wannummaan si ofi kun maali jee achirraa hedduu gartee ifii fudhina keessa jira. If eeggadhu waan biraa keessa hin galanii naan jee achirraa na dubbisaa ture jechuudha. Akkasii kan sanarraa fee Sumayyaan akkuma gartee quba qabdan gaa hoggu takka Adan jiratti hoggu takka gartee sanaan jiratti Itoophiyaa galtee yaanii karaa biyyaa hin galle hin garree isin garuu Itoophiyaa galeen jiraatee viidiyoo kana dura dhageessaa agartan waraabdii turte ni sobde jechuudha karaa biyyaa hin galle akkuma gartee ayyuun jettee Sumayyaan kaameeraa duratti baay'ee fakkeessiti jettee jechuudha. Dhugaadha. Sumayyaan kaameeraa duratti ni fakkeessiti suruma fakkeessiti. Sangaa isinu beektan isinu agartan jechuudha. Kokkolfaa akka gartee nama gartee waa takka hin taanetti kaameeraa duratti fakkeessite jechuudha. Hoggu takka Adan jiratti hoggu takka sanaan jiratti karaa biyyaa galeen jiratti karaa biyyaa waan isin galtee isin garree viidiyoo waraabdee gadhiisitu jechuudha. Soba hanga ammatti bakka isin jirtu bakka tana jirti bakka san jirti waan irraa beekame hin jiru jechuudha. Sayidoolleen barbaadaa jira. Nutulleen garuu itti jirra jechuudha. Ani gartee guyyaa shammoo jaafin Dubaay ture amma karaa biyyaa dhufeen jira galeen jira alhamdulillahi. Duraan gaarpoortii Finfinneedhaatti guyyaa gartee xayyaarri Yemeniidhaa gartee torbaanitti guyyaa tokko karaa Finboolee International Airportii Yemen irraa ka'ee dhufaa jechuudha. Guyyaa san hundaa gartee eegaan ture hin garree hanga ammatti garuu qabatama wanni gartee Sumayyaan bakka tana jirtii jedhamu hin jiru jechuudha. Sayidoolleen akkanumatti Sumayyaan as jirti jennaan ka'ii fiigaa jira jechuudha. Kan sanarraa hafe hanga ammatti qabataman Sumayyaan bakka tana jirti wanni agarran jiru. Ani garuu Sayidoodhaan obboleessoo Sumayyaa jettee fiigaan oolini ilmaan yoo ta'e gartee ilmaan haadha isaanii bira jiranii tasgabbaayitii gattaa'e yookaan Itoophiyaa kootutti gattaa'e kalas jireenya kee itti fufi ayyuudha wajjin taa'e fataa zanaa jiraadhu yookaan immoo sana bakka gartee jiraachaa turte achuma deebiiti silaafuu manallee meeshaa isin gurgurattee keessaa baate mana biraa haaratti kireeffadhuuti gattaa'e kalas hanga gartee waan qabataman takkas ba'u jechuudha. Garuu achitti illee gartee wacii baasurra sanatti gartee kophaatee wacii baasurra kara biyyaa dhuftee as deebitee ayyuudha wajjin yoo gartee gatteessee jireenya kan itti fufte Sumayyaan ififuu gartee bakka jirtu fiigaa dhuftee as baatee asiin jiraattee dubbatti. Kanaaf obboleessoo tasgabbaa'ee gattaa'e jee yeroo meeqan itti hime jechuudha. Hin dhageenye isallee waan jabaatee gartee qatti ari'aa jira. Waan jabaatee qatti isa ari'aa jira. Waan godhamu jiru ani immoo ififuu biraa qabatee jirti. Anis kunoo waan biraa na qabattee fiigeetiin kunoo Dubaay dhaqee Dubaayitti akkasitti waan biraa keessa galee alhamdulillah ani jarjaru suutan deema garuu rabbi na dhaqqabee jira na dandamachiisee jira amma gara biyyaa dhufeen jira. Ayyuun gartee anaa achi jiru yeroo meeqa dabalte jechuudha yaasuu eessi deemte maal taate Dubaay maaliif sun gartee natti nimi maaliif deemta ani maallaqa fudhadheen jira ani gartee maaloote waa dhibba takka jecha turte jechuudha ayyuun na rifachiifte. Sayidoon immoo achirraa obboleessoo dhalaa dhaattee maal hin ta'e naan ja'a ayyuutu gartee ayyuutu si dabremoo xiyyaatu si dabremoo maal ja'a lakkii isti waan takka gartee yeroo gartee nama keessa dhaabbattee turte if keessaa gartee gam tokkotti baasu waan gaariidha. Anis ani fin Dubaay deemee hundaafuu ani alhamdulillah haala gaariirra jira. Kana booda Sumayyaa barbaaduu deebina isin jaa isti waan Sayidoolleen dhaamsa qaba. Dhaamna Dubaay jiru waan gartee Sayidoon jeen isin dhageessisa isti dhageeffadhaame. Yaasu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Nageessa jira alhamdulillah naguma. Maal abboo habibii marate Omar utaate.
fayyama qabdaati qoy dubartii amantee tumansii yaadama maali jennaan callistii ol bakaatee Dubaay deemte. Akkamitti amantaati? Yoo ati dubartiin si jaallattu taasi kadhattu biyya keessa iyyuu malee ana jira. Hedduutu jira maal taatee jedhee ati dubartii batakkitti sagalee waan yookaan bilbiluu qofaa wal baratte amantee tuma kaatee deemtaa. Dubartii ma argite jalan deddeemin amantee of eeggadhu eessatti sii beekta maalummaa isii eessa beekta. Yoo si taphatu si shawwaduuf waa si gochuuf ta'e hoo maaliif beektaati? Callistii amantee deemuuf. Dubartoota hedduu jira akka biyya keessa akka biyya adda addaa si jaallatan. Yoo si jaallatte sitti dhuftu malee kaatee callisee kadeemtu maali? Kadeemuun kenna waliin himaa isii amantee osoo hin ta'in akkanumatti bashannana osoo deemte Dubaayin bareedaadha. Garuu dubartii akkamitti amantee waan kaatee ol deemta? Waluma callistee kaatee deemta. Takka takka tama biyyu manuma xalabaa keessa ta'uuf gabbaa osoo hin dandeenye. Wanti jettu qilleensa warra nama jaallattee si jaalladhe jetteetiin kooti sin jetti. Ati tole jettee amanteetu waan akkuma gowwaa ol kaatee fiigaa deemta moo fayyama qabdaa sila? Maal taate dhagumarra magasu qaroo ta'e turre duraanti. Hin amantuu mijaara ittiin galumsa dubartii duraan akkamitti maaliif si shawwadde? Diraamoyii agarsiifiste moo hidhaa wayii? Aboo diraama siyyaan bira qabaa maal? Wachi uumaa baastee kaatee deemte. Maaliif akkana taate? Yoo baratte moo? Akkami maaltu amma gara biyyaa gad deebite akkam goote? Yoo gara biyyaa gad deebite mee wanti jajjadhe atillee hin daddagatini guyyaa xayyaarri wanti jiru xayyaarri karaa Itoophiyaa yamana irraa gadoo jiraate akkas godhi warra asmayyaa mucaa buleessannoo si jala kaasee lakkoofsee jira hin bilbilaa waa'ee magaggaafadhu yoo akka isaa argitee osoo yaman jireetu akka isaa akka biyyallee galtaate akka asootitti garuu akkuma biyyallee garuu fedhii qabne taati waan beekne kan nama sanaa jira alallee gadakee barbaadaa jiru kanas dadhabee abboo ifadheeyyuu sanaa macaa jiree taa'u jiraas hin jedha achillee deenaan hayyullee akkuma amala isii argaa jirtu jijjiirama jirti akkuma nama gana ammaanu akka waan nama inaafuu waan isii goote nallee godhechaa jirti yoo ta'u saniifuu mee rabbi keeraa godhuuti hayyullee achi asas gabbooftu allee sumayyaa caal jedhee amma osoo aadan hin dhaqin sanaa macaa jedhee taa'a yeroo muraasaaf. Wayyaa. Achiin booda yoo isheen tasgaannaa jira deemu qabdee naannoo tasgabbooftee wanti jette inni rabbi keeraa godhuuti. Atillee of eeggadhu dubartii barri namaniin bormoota akka suudii kooti sin jetti kaatee fiigedhu. As jira jennaan fiiguu mana eegaliin maal taate abboo xiyya sitti arimu. Ani ilmaan xiyyaaf jaartii xiyyaaf fiigaati taman beene jala fiidaa boo. Fayyama qabdaa yaasu. Of eeggadhu waa hunda uume. Sadan kun kan jaa anis woomaatuun na qabateen deeme malee waan biraati miti garuu hundaafuu wanni teetee jira jireenyi silaafuu barumsaa fatanaadha waan baay'ee si barsiisaa jechuudha namaan gartee walitti dhufuun namaan gartee wal baruun wayii si barsiisa gaddas ta'u gammachuus ta'u wayii irraa barataa jechuudha saniif khayrumaaf jechuudha. Hayyuu nama gatii yeroo sagalee kana hunda osoo garteen Dubaay jiruun naaf erganii hayyuunis sagalee dhibbata keessa beeta yuunfan ni dawwaltii. Akkam jirta yaasuu nagaa keetii jira. Yaa'u ati Dubaay deemte Saayidis immoo Yaman deemee bilbila na jalaa kaasuu didee. Bala. Yaa waan hundaa beektaan immoo rakkoo keessan jira qarshiin maallaqni na harkaa dhumatteerti Saayid natti kenne. Isatti bilbilaan na jalaa kaasuu didee natti hin dubbatu natti hin qaaqu. Mee maallaqa na ergi hoo qabaachuu baatte immoo kan isatti bilbilitu akka na ergu si jalaa kaasee itti himee Saayiditti bilbilitu. Ati immoo maal taate Dubaay deemtee achumaan hafte yoom dhufuu eeddame? Ishiniyyuu haa ta'u turte achitti durallee taanaan akka Dubaay deemtu natti hin himne waan hin beeku hin jiru akka tasaa kaatee deemte. Wanni hin deemeef waan na tursiisu miti. Asiis dalagaa jira. Achi ammoo akkuma beektan gaa waan hin ta'e agartanii turtanii. Nama ammaan tana amanuun baay'ee ulfaata. Nama ammaan tana amanuun ni ulfaata. Garuu ani jalasumarallee agartee nama amanuu osoo hin ta'in ni jira miti qaaliin gartee sidhaaf gale sanii
istii qoyme gam tokkoon haa baatu firiisiidhaa haa arku wanni san gartee galma haa ga'u waggaa lama sadiin kana mee wajjin haasawaa jirra mee dhuma siidhaa haa arkuu jechuufin Dubaay deemee jechuudha. Na keessa teessee gartee na rakkisuurra gam tokkotti haa ba'uu qabdii jeetiin deemee garuu akkuma gartee hordoftoonni kiyya viidiyoo gartee gaafa jalqaba gartee agartan akkas ture. Samboo dallee bilbila siidhaa gartee cufaadhaa egaan gartee ammaan tana karaa biyyaa dhufe kana sagalee dhibba takka keessee ani immoo samboodaa sona hundaafuu waa'ee gartee sadootii fi waa'ee gartee ayyuutii fi sumayya wal qabatee osoo gartee nama tokkotti illee himin calama jee Dubaay deemee achi deemellee gartee wanni gartee deemeefillee gartee yoo ta'uu baate biyya daawwadheen jira biyya arkeen jira baay'ee natti tolee jira gammadeen jira rakkoon hin jiru jechuudha. Waanuma gartee seedoon jee kanaa fi waan gartee ayyuun jettee kana gartee isin biraan ga'uu fi karaa biyyaa deebi'een jira jechuudha fi gartee viidiyoo isin waraabe amma gaa seedoon gartee kuma jee obboleessa gartee sumayyaadhaatti gartee bilbilaan gartee hordofii bilbila gartee gargaraatiin hordofii naan jee akkasuma gartee airpoortii torbaanitti gartee guyyaa tokko achi deemeen eegaa ture ammallee san eegessettiin fufaa hundaafuu maatii kana gartee rabbiin bakka itti adeemsu suma ayyuun ammoo waan gartee isii goote naa godhi waan kana naa godhi yeroo hunda gartee ammaan tana akka waan gartee namni isii gorsu jiru inumaatu maallaqa ni fudhatti bakka tana xim amma kun maallaqa naan jetti hundaafuu isti dirqama gaa waan wanni goonu jiru waan isin barbaaddu gartee waan narka jiru irraa anumaan godhaa fi ani sammee eegaan Dubaay dhufe ganaa kun guyyaa lama waan isin barbaaddu godhaa fi akkas inshallah du'a godhaadha. Waa'ee Dubaay immoo viidiyoo yuutuubii yaasuu birraa isa lammaffarattiin isiniif gadhiisa achirraan bal'inaan gartee waa'ee Dubaay deemaatii daawwadhaan isin jaa. Har'a ta'us boro ta'us isiniif gadhiisa achiin daawwadhaadha. Walumaa galatti viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee yaasuu birraa sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaa maayitaadha. Galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaikum.